Era jechoota dheeraarratti maal akka dabalu jechoota warra dhiirii fudhanne dheeraa ta'an biratti maal dabala moorii dabala Maqaan koo Taarikuu Margaan jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa Sanqallee sadarkaa tokkoffaa kutaa 8ffaa A. Kan barumsa kootti baay'ee cimaadha. Suuraa mana barumsaan galiin obbolaan koo na bukkee baratu yookiin natti kennanii waanuma arge barreessinaa hin jedhu kan barreessaa achi karaa mana barumsaa biiroon Amboorraa dhufanii liigiin diriijiiti kan jedhan dhufanii isaantu dhufee mana barumsaa na galchee bakka ijoolleen dhalaalti natti kolfu malee anis barumsa sana gidduudhaan kutiin baradhu deebi'ee cimaan biiroo sunis na jajjabeessee baradhe kun loona gale. Amma kutaa meeqaffaa baratta? 8ffaa. Kutaa 8ffaa baratta. Barnoota keetti barataa akkamiidha? Maadha. Meeqaffaa fa'aa baata daree keessatti? Barnoota salgaffaan bee. Miila keetiin maal fa'aa hojjetta? Waanuma hunda barreessuus nyaachuus nan danda'a. Maqaan koo Barsiistuu Biraanee Guutaan jedhama. Kanan barsiisu magaalaa Amboo ganda Sanqallee jedhamu keessa. Waa'ee dhimma barataa Taarikuu Margaa jedhamu kana yeroo haasa'uu barbaannu barataa Taarikuu jedhamu kuni nama harka hin qabne miilaan harkaa olitti hojjechuu danda'udha jechuudha. Akkuma kutaa keessatti arginu baay'ee hirmaachisaa wanta ta'e wanta hojjetudha. Akkasumas even barreessamni isaallee baay'ee qulqullina kan qabu kan harkaan olitti barreeffamudha. Akkuma argitan kana baay'ee qulqullina kan qabudha. Hirmaannaa qaba. Top 10 keessallee barataa jirudha. Barataa hirmaannaa hedduu godhudha. Kanas isaan kanas adda baafadha. Warra dhumni isaanii waa jechuudha. For example steady warri jedhaman dhumni isaa Yani barataa Yaareed Tafarraan jedhama. Kan inni dhufe mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Sanqalleeti. Akkan argitan egaani hiriyaa Taarikuu Margaati. Egaa Taarikuun Margaa barataa cimaadha. Akka argitanitti baay'ee barumsaaf fedhii guddaa qaba. Egaa yeroo hunduma barumsa inaafu yoo dhukkubsatees hin bu'a barumsa maafan deemuu dhiisedhee baay'ee inaara. Yoan jala darbellee nutti hima yoo naan hafeellee natti hima yoo inni hafeettan hima mana barumsaatti fakkii kaasuudhaan dorgomeetu akka Oromiyaa tokkoffaa ba'eetu laaftooppii Yuunivarsiitiin Amboo badhaaseera. Egaa mucaan kun egaa akka argitanitti hiriyaa itoo naaf hin ta'in obboleessa kooti. Waan hundayyuu wajjin nyaanna waan hundayyuu wajjin dhugna waan hundayyuu wajjin baranna wajjin waan maaliif jettan dandeettii addaa waan qabuuf warri isaas immoo sirreessanii waan guddisaniif akka mucaa qaama midhamaa akka hin taane isa godhanii guddisaniiru mucaa kana. Egaa haati isaas abbaan isaas isaaf baay'ee yaadu baay'ee deeggaraniiru mootummaa yoo waaqni jedhe 2011 gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ambootti hin dabarra yeroo ijoolleen keenya egaa lukaan deddeebina. Inni immoo egaa akka argitanitti lukaan deemuu hin dadhabaa nuti akka lukaan dadhabnellee harkaan hin barreessinaa inni lukaa waan barreessuuf hin dadhaba. Mootummaan mucaa kana laalee gargaarsa akka godhuuf dhaamsa koo dhaamsachuun barbaada.
Baleenis Nuguseen jedhama. Haadha taarikuuti. Innaa dhaloota mucaa kanaa sagaltamii afur dhalatee 90 keessatti dhalachuu isaatiin mucaa kana maalan godha akkaataa kamiinaan barachuus danda'a deemuus danda'a kan jiru baay'een yaaddaa ture. Innaa akkuma Waaqayyo immoo taasisetti ol jedhee hin deeme. Luka isaa harka Waaqayyo harka isaa miila taasiseef. Innaa har'a nama baratee sadarkaa qaqqaba ga'uunatti fakkaannee ture. Har'a kutaa 8 ga'eera. Innaa kanaaf gara fuulduraatti mucaan kun kutaa 8 gara 9tti darbaa. Inna gara fuulduraatti mucaan kun carraa akkamii argatee baratee sadarkaa kana qaqqaba kan jiru baay'ee natti dhaga'amaa jira. Kanaan duras immoo akka isaa qaama miidhamtuudha. Xiyyaara hoofti Jaasikaa jedhamti Ameerikaa irraa dhuftee wal quunnamtii booleera taasiseera. Kanaafuu akka ishee kana ciminaan baratee sadarkaa kanaa qaqqabu mootummaan gargaara gochuu qaban jedha. ሁለተኛ ደረጃ አንደኛ ደረጃ ለንኩኒ ሁለተኛ ደረጃ ኩታ ሰጋሊ ዳርባ 2012 jechuudha. Kanaaf akkaataa kamiin mucaan kun asii dabalaallasee barachuu danda'a. Aneema hin danda'u humni koo barsiisuudhaaf. Ni barattoota warra hin baranneefu narraa laalaa baradha jedhitaan isaan gorsa. Isaanis akka isaan narraa laalanii baratanis bakka akka isaan yaadan isaan taasisa. Gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda? Miila kootiin xiyyaara oofuun barbaada.